maaltu ta'e jettee na gaafatte akkanatti. Ati isiin dhaltee ilmoo waliin jirtuufi dhageeffadhu kokeetii kiyya laldaan gadaarii walitti hin qotannu asirra wal beennaa. Annatachuna jedhan dubbatina. An laali isiin dhaltee ilmoo waliin rakkataa jirtuuf biyya ambaatitti ati wantallaan fiigaa jirtu tokko miti. Rabbiin birattillee nama birattillee. Isiin deettuu dhiinni irraa harca'aa jiru. Siif galee obboleetti kan ta'e osoo namni akkana godhee obboleettiin tante waan barbaadde osoo lafa kanarraa balleessiteeti obboleetti tanteetiif aarsaa kanfalta. Siif galee aarsaa obboleetti teetii kanfaltu san obboleetti namaati kanfaltu. Obboleettiin tante maraattuu duriyyee bunnaa beetii keessa bultu osoo taateeti isii dhiinni irraa gadi harca'u tana tan namni gatee biraa deeme tana osoo argiteeti uffata amma qabdu kana baafattee karaa gubbaa fiidda. Siif galee gatii kana ta'eefi anosa waan barbaade siin jedha iyyuu narra laaluun qabdu. Maaliif asi bootteen na himachuutti jirti. Dhagahuutti jirta. Jala kana turte. An ammoo sin argine. Amma akka tasaa laaqobsa mucayyoon biroo ol baatee kennite saniin seef godhee wasaappiidhaan si dubbisee nagala as gara jira nagalchennaan si galche malee hin argine jechuudhaan. Wannummaan keetuyyuu eenyu akka jedhu isiin mucayyoo biraatituyyuu nutti hime jechuu. Gatii kana ta'eefi intalli tuni haadha manaa ta'eeti. Nikaa halaalaa irraa qabda. Haa isiin si fidduu. Haatu fi dhuftu bitaanis ta'ii mirgaanis ta'ii dhufte Dubaahiin dhukkubsattee ciisaa turte jedhani si yaaltee mallaqa si baaftee dhibee san keessaa si baaftee si galee mallaqa ofii si baaftee erga dhufte isiin waraqaa jireenyaatuu biyya saniyyuu hin qabdu waraqaa ofiituun sirreeffanne waraqaa kan kee sirreessite erga isii waraqaa sirreessite waa hunda karaa hora sii qabsiifte tabiraatan odoo isiin dhuftee waggaa takkaatuyyuu waggaa takka kana keessatti tabiraa xalabuu maaltu fide amma waliin jirtu tana kaatan irraa xalabdee jedhan isii tana xalabuu maaltu fide tuunuu waliinuu hin ciifne taanuu waliinuu hin quufne taanuu waliinuu hin jiraanne maaltu fide isii ilmoo deettuu tana gatuu isii ulfaan jirtu gatuu maaltu gahe wanni sadarkaa san si geesse maali eeganiiti tantee halaalaa taate airport si fuudhu haa baattu. Narraa fuudhu fixannee bar. Amma dubbii haa fixatu lubbuu. Akkas ta'e dubbiin mana talabaa jiraa naan jette ani waa'ee onnaa irraa kaase amma riippoortii yoo na fuudhuu baatte rakkoon qabu. Kazaan mana talabaa jiraa naan jette waan dhufu diqqaatu waggaa 8 mana talabaan turre yoo amma dhagahu. waggaa 8 mana talabaan turre. Kazaan namni kun nama maal ta'a har'a sobde boruna sobde harkasi wali dhufne guyyaa muraasa ol bira dhufne ol bira adeemne ji'a 8 ol bira turre walirra adeemne ol gara turre ji'a 8 keessa ani ulfa daa'uu fedha jettee natti himte. Ani kiyya dee fudhamoo kanama biraate dee fudha ji'a 8 maa bibi maa waa tubboo wayii yookaan ammoo haayilaandii wayii keessa buufte inshallah guyyaa takka bira bulii guyyaa lama bira bulii wal argitee jirtaa waliin ciiftanii jirtanii waliin axxaxxamtanii jirtanii maa waa tubboo wayii irra buufte bakka feete deema guyyaa shan waliin rafuun barbaachisu barkookii kiyya ulfee dhageeffadhu habiibii dhageeffadhu dhiifama inni naa godhe obboleessa bakeetii qabaa dhageeffadhu kana dhageeffadhu na dhageeffadhu habiibii kiyya dhageeffadhu laalati guyyaa takkallee waliin ciisi guyyaa lamallee waliin ciisi saati daqiiqa takkallee waliin ciisi siigalee daqiiqa takkallee yoo waliin ciiftee jiraatte ilmoon kuni yoo rabbiin irraa hambisuu barbaade bishaan paantii kan kee irra bu'ee irraa hambisa ilmootti bishaan paantii kan kee irra bu'ee irra siigalee ji'a 8 dirqama guyyaa 5 isii qaxaqqabuu qabdu ati ilmootti hambisuu ishii ji'a 8 turtee natti maaliif barbaachisa ji'a 8 eessa turtanii ji'a 8 shifte ati wannummaan ati qoy waa si gaafadha dhufteetiini ati waaqa dhufte waggaa takka siifisii maaltu adda fageessuu gahe gatii namni isiin mana talabaa hin turre waggaa 5 ala turte namni siin jedhetuyyuu adda si baasisiise moo sababa maaliitiif adda baatan isin osoo waan ishi ala haa turtu qoy waan si gaafadha madhiifa malli naa kun ala haa turtu ala turte intalli tun barraa dalagaa turte haa jennu waraqataan ala baate dalagaa turte sila haaga ati Dubaahiin dhufte dhiiratti dabalamte moo achi dura dhiiratti dabalamte sila osoo waan dhiiratti ka dabalamtu taateeti osomati Dubaahiin dhufin uyyuu ulfoofte dhaltii bar amma maqaa wanni kun bitaa naa bahu mirgaa naa bahu haagumati Dubaahiin dhufte ilmoon kun dhalatee miti akkasii bar ati haati kaatu haa guddatu guyyaa takkaafillee taatu sii hojii ciiftee jirta miti eeywa
وجي شيفتي سرها الفايجت جي سغالي تو ستاهمتو كدان تو ستاهمتو سديت تو ستاهمتو الموسن ارغدل تيبودا مالي في تشيك غوسي سو دبده اراديسيتي بيا تكان مو سراديس اما اللي هذا مناتي يا سرادك وانت انجدي ارجع وان كان وجدت ارجع وان كان وجدت قال جرين جلقا بجي وسوجي دوسي نين قالي بيد ارجع امني جدي ان قالوا بيا كان داي بيا كان غد فدا المون دنتي متين انجت اچي دي بنغا فكانين ديت hospitaal deettee baatee mana isiititti mana isii jirtu itti dhaqee naani shorxaasii waama jettee viidiyoo raabbadhee qaba waa hunda raabbadhee qaba shorxaasii waamattee shorxaana waamuuf isiin kaanan sodaadhee biraalitu ana afaan beeku afaan beetti harka meeqa shorxaa dawwalte viidiyoo raabbadhee harkaa qaba kazanta aalisin bakka isin deette gaafachuudhaaf dhannamu ilmoon kan keeti moo kan keeti ilmoon kan keeti waan amantamoo naman يا تو مالي نمان ما في نمن وجي شفتي متي طمت نمن كم أمان نا وجي شفتي متي ويدي ربنا ولا نسي بيتا يا جماعة دبي أمان أزانو دبي تي أمان يا أمانو بار أمان نمبر نكاح دكتور يا متي يا تاي يا تو نو أمان نان نكاح دكتور لا كاي كوكي هي أمان نان نسي تنا نكاح دكتور متي إيه برنامج جدا ست في إنجرو achi kaada Itoophiyaa irraa waliin dhufte Itoophiyaa irraa sifidde haa isiinu sifiddu atuu dhuftu Dubaaitti illee dhuftee wajji ciiftee miti bas kanuma bar erga Dubaaitti dhuftee wajji ciifte akkamitti aman ya ta'u taada kan kee ta'u kana manne maani kaa itti hidhadhe maa wajji ciifte halkan takka bultee filmin dhufu waggaa dhibba ciiftee filmin dhufu daqiiqa takka haa ta'u maa wajji ciifte ka itti namaniin maani kaa hidhadhe eeguma namanaatee taati amma ila haadha manaatii yaisi ammallee ukkoo kana bardi meelaala qayi haadha manaa kan ta'e ta'uu amante kookii kiyya dhageeffadhu laali himata wallaalanii gabayaa abaaranii tunillee taa mucaa dhageeffadhu laali wanta kana dhageeffadhu wanta akka laali wanta kana dhageeffadhu himata wallaalanii hayyicha abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii ta'in mucayyoo tana dhiirri ati isii waliin beektu wajiraa maali beekan bakka isiin ooltu bakka isiin galtuun beeku dhiirri ati isii wajji beektu hin jiru waggaa 10 ala haa daladdu si'iin kafiila jala jira jedha waggaa 20 ala haa daladdu si'iin kafiila jala jira jedha isii tana itti amantee jennaan akka isiin Dubaay jirtu osoo argitu akka isiin biyya keessa hin jirre osoo argitu nikaa itti hidhattee abbatti himattee arda himattee nikaa hidhattee erga nikaa hidhattee booda kaatee Itoophiyaa irraa Dubaay dhuftee erga Dubaay dhuftee illee daqiiqaa 5 waliin ciisii 2 waliin ciisii takka waliin ciisii 3 waliin ciisii erga Dubaay dhuftee illee waliin ciifte dubartiin yookaan ammoo ilmoon guyyaa 30 wajji ciisuun barbaachisu garatti hafuudhaaf maakiroo sagandii takka gara hafuu dandeetti haga ammaaniifati waliin haasofne kana keessatti ilmoon gara hafuu dandeetti sigalee paantii kan kee irraa paantii kan ta'e yoo uffatte irra hafuu danda'a ilmoon garatti shinti beeti ati irra fincaantira teettee garatti hafuu danda'a ilmoon siif galee dirqama ati isii wajji waggaa 10 jiraachuun qabdu ilmoo itti hambisuudha kan abbaa barbaadde gaafadhu eega waliin ciisuu amantee eega haadha manaa kan ta'e ta'uu amantee Dubaay jiraachuu osoo beektu qaraa fuute wanni amma ilmoo kan kee amanuu si dhoogu hoo maali waan ji'a ganaa adda turre osoo ani hin beekin ji'a ganaa turtee hadha ulfanaan jette akkami ani ilmoo argachuu biyya kanaan dhufne jalqaba taata ka ilmoo argachuu biyya kana hin dhufne maali ka ilmoo argachuu biyya kana hin dhufne yookaan isii qoricha nyaachifne yookaan ofii feestaala hin diranne maa wajji ciifte reetilaaji tubboo keessa hin gatte kiniinii fuudhee itti kenne hin gatte kiniinii fuudhee itti kenne guyyaa hunda akka isiin goote hin beekne taata kiniinii akka isiin goote ka hin beekne isiin ilmoo dhaluu feete ergadha haadha manaa kan keeti bitaanis ta'e mirgaanis ilmoo dhalchuudhaaf Dubaay hin dhufne hojjechuudhaaf Dubaay dhufe tabiraa hoomaaf fuuteera isii waliinuu akkana taate tanamaaf tukkaatar irraa fidde amma waliin jiru tan taas maaliif fuute ta'amma ta'amma kaatar irraa xalabdee fidde jedhan tanamaaf fidde kaatar irraa waliin dalagachuuf katana ilmoo wajji gatte tanaa wajji dalagatta kam katana haadha tana ilmoo waliin gattee lakki an guyyaa takka bichaa waliin ciise ilmoon itti hafuun sirrii miti an ilmoo dhalchuudhaaf Dubaay hin dhufne jette
تناولي المود الجديد جراتشو بربادا Eeka kabbaan ta'e waliin jiraatani. Nama ta'een taa'e nama hin taane yaada waliin si jijjiiru. wannummaa nati sii gatteef gatima ilmoo irraa gatima isin ulfooftee fi jechuudha. Lakki hin ganne namallee taatu har'allee taatu borullee taatu hin ganne haadha manaa kiyya. Akka hin jedhe yoo taate akka hin jedhe yoo waan bultu taate haadha manaa kiyya ammallee. Taate akkamiin bultee akkati jette isiin biyya galuun barbaaddu ilmoo fuute. Eeka isiin biyya galuun barbaaddu ilmoo fuute. Akkam malee. Teettee guddifachuu barbaadde akkuma tun si waliin jiraachuu barbaaddu isiin si wajji jiraachuu barbaadde. Ayyee. Haa jiraatu. Ilmoo ofii hin amanne ilmoo Dubaayin keessatti hin amanne akkamiin biyya galii fuudhi biyya galii jetta. Hin amanne ammallee dhaga gaafa dhiiga qoradhee arguuti. Taata eessa dhiiga qorattaree akka busaa yaada bosona galte eessa dhiiga qorattaree dhiiga bira qorataa Maaliif bosona gala? Ukkoota na fidattee barta na fidattee atu dhuftee waggaa takka keessatti waggaa tokko keessatti ilmoo dhalchite waggattee kaatee tabiraa fidattee deemaan jechuudha qohi maqaa abbaa keetii maqaa ardaa keetii maqaa gosa keetii maqaa isiitis maqaa kan keetis balleessitee fudhatam maqaa warra tan lammaffaa fuutellee balleessitee dhiiguma sanumaa fi qoratin ishi jaartiin kayaatii bar. Taada jaartiin kayaa eegatee ati waliin ciiftee kaatee jechuudha wajji ciiftee kaatee lakkaan ittiin ulfeessine ta'uun qabu maalinni. Akka karoora keetiitti dubartii takka yoo hagam waliin ciisan ilmootti dhalchuu danda'an jettee yaadda. Guyyaa fedhan daqiiqaa keessattuu dhalchuu danda'an yoo itti yaaddee. Taada daqiiqaa keessatti eega ilmoo dhalchuu danda'an taate maa waa akkami amana an akkami amana kiyya jedhee amanuu qaba dirqama. Obboleessa kiyya bishaan sirraa ba'e moo sirraan baane sa'aatii isii wajji ciifte san. Koke. Me koy ada hati. Koke. No koyame. Bishaan sirraa ba'e moo sirraan baane sa'aatii isii waliin ciifte san ati maal inshaalla girgidda dhiibattee lafa kaate si fakkaate ma maalinni. Koke. Deemaa sammuu akkam qabasi. Gila. Haadha faatee. Me afaan ogeettu na onnaa gochuu beektu Yoo qajeela waan dubbatu yoo ati dhidhiiba ati itti dhiibdu yoo waan dhidhiibaa miti baru waliin ciisee situ amalee. Itti dhiibaartaati na dhiibaarta. Itti dhiibaan jiru na dhageeffadhu obboleessa. Waliin ciisee situ amani. Haadha mana galteeti situ amani. Itoophiyaa irraa qalabamtee dhufuu situ amani. Erga dhuftee waggaa tokko ta'uu situ amani. Haajia 8 turtee sitti himtu. Dhaltee kaatee ilmoo sii dhale haasiin jettu. Bitaan qorii mirgaan qorii kalaallamu ati sii wajji ciisuudha. Ani dhiiga qoradhu malee mallee sirraan amanu. Ati amani jettu. Taajaa dhiiga eessa qorattaree atuu akka busaayaa bosona galte eessa qoratta dhiiga. Sammaal goota maali hin qoradha yoo barbaada. Eessa qoratta dhiiga eessa qoratta. Ati dhiiga ta biraa qorachuu jirta kaatarii irraa fidatte jedha. Isiillee haadha manaa kiyya kan kaati bar halaala. Sanillee fuutee tanallee fuutee tun ilma waliin rakkatti sun ammoo wannotti jirti jechuudha. Ana maksikee. Sanuu yoo mitulfeessitee wajji waakkachuu hedda sanis. Maaliif tulfeessee waakkadha? Maaf akkas gooti garatu? Maaf akkas gooti? Ati maaf akkas gooti? Ati maaf wajji ciifti? Amma qoyi. Oi, kokeeti. Hayyee ishee furmaanni isii maal haa ta'u jetta ata? Haa galtu biyyatti haa galtu. Biyya galcha. Ilmoo Dubaayin keessa waakkatte fuutee biyya galchita. Guddifattaa re'atti. Maaf guddifadhaan wanni guddifadhuu maaliin zarii teetiitu waakkadhaaniin si jamir osoo ana taate usuu wanni kun ana mataa kiyyarra taate mataa kiyyarra osoo taateeti jechuudha. Qiyaamaa dachii tanarra dhaabbattu hin beektu ati qiyaamaa dachii tanarra dhaabbattu Dubaayin keessa aniifati wajji jiraanne anaafati Dubaayin keessa waliin deemne ilmoo waliin narakkisuu miti. Dhageeffadhu kaa usuu ana taate guddifattaa miti ilmoo waliin narakkisuu miti usuu ana taateeti. Usuu ana taate maaliif akka dhalatte maaliif haadha faatee dhagai ka haadha faatee haa bayu moo amma qajeeltee na olii laa haadha faatee meeqoo hin dubbanna amma dhiifama wajjin kokeeti nagaami akkam fayyaa jirtaa nagumaami walin beennu marii wal beenna anis hasaasa biyya keeti saba keeti anaayyuu baay'ee nagarafanii amma ati dhiira dhiirti dhugaa jirtu dubbattee lafa namatti dhiitee bulti jechaadha. Miidiyaan kun viidiyoo hadha waraabaa intarviiyaan godhamaa kun jireenya keenya keessatti hin badu. Ati amma dubbii qajeela jirta.
dhageeffadhu waan namni siin jedhu fudhadhu ka kee ta'e fudhadhu akka keetti taatee fudhadhu immoo namni illee waan siin haa jedhu hin bu'aallee hin jedhin dubbiin kanaa olii illee dhufuu danda'a namni wal dhabuu danda'a xiqqeessitee ilaaluu hin qabdu tokkoffaa haadha manaa kiyyaa ni karraa qabaa guyyaa gana waliin ciisne jettee jirti asirratti jecha ammallee waa wakkadhaan dhaggeeffadhu ka dhaggeeffadhu waggaa hagana mana hagana ture naan jedhanii minaamin jettee turte kanaa miti nu ka barbaadu waa'ee sanii nu galchu dhaggeeffadhu amma tokkoffaa haadha manaa eega jette waa martimuu keeti jaalatte jibbite jechaadha maaltu kee godha waliin ciisteertaa ni karraa qabdaa ji'a 8 ulfa qaba eega siin jette gaafsan chee godhu ji'a meeqa akka ta'e kan kee akka ta'e itti amanteerta komii biraattu jira malee wamaa wanni ati si waaqataa jirtu si galeera itti amanee hin jiru. kanaafi ammoo kakaa hoo jedhu kana lakkoofsa 11 barreessaa jiru kana ol galchi ka warraati kennuutti obboleessa maal jetti kokeetti namichatu harreen dhalte qabee qabatee bira dhaabata gaadii harkaa qaba nama elme fakkaatamoo namichi kun nama dhiise fakkaataa jennaan eeguma qabee qabatee eeguma gaadii qabatee gaafuma bira dhaabatee elmee jedhe Oromoon. Eeguma jaartitii bantitii jettee amante. Dhufee jira wal arginee jira eega jette. Wanti amanuu si dhoogallee hin jiru. Bira buleeraallee amante dhufeeraallee amante utuu gaafa ati biyya kana dhufin ati biyya jirtu wanti kun isii qunname kaaduun gaafsan jirti. Dhufee jira malee wal argee hin jiru garagara bulle garagara turreetu jettee jiraatte illee waan amma jette tana jechuu dandeetta. Amma buleellee amante dhufeellee amante wannummaan ati jedhaa jirtu waan biraati miti waan nama kanarraa si fageessaa wayiituun qabanne kiyya ta'uu amanuu dhabee jedhaa jirta sun eeganaa keetiif kee ta'uu dhabuu san abbatutti dhiyaatee waan ofii laallatalle waan ofii maraammaratalle san amma wanni siin jedhaan jiran gurri namaa dhashiin cabu dhageettii nama caba hasaasa jennaan namni martinuu horifatee ol seeni maalu jennaan maqaan biyyoomaa walitti nama qabaa. Daa'ima waliin rakkattee jirti badhee jirti bineensa keessa jirti bakki jiran biyya namaati biyyaa miti namni biyya namaallee yoo seenee biyya ofii utuu taate mana nama ofii orlaallee seentee daa'ima tanaa buna naa dhaabaa jettee bunallee dhaabbattee jiraachuu dandeetti biyya namaa tana eegana argitanii waan ofiitiin jiraatanii maaliif gatte maaliif naanna'uu dhabde eega kaleessa bantittii jettee kun amanaa jirta keetuu haa ta'u keetuu dhabuu haa ta'u itti dhiyaatanii silaa waan kana si shakke wanti kun kiyya moo kiyyaa miti jedhuufuu kiyya jettee maxxansitee fudhachuufuu maaf gatte badhetti biyya jirtullee beetta akka itti dhuftellee beetta bakka isiin galtullee beetta maaliif badhe gatte taalaa maaf goote taalaatti maaf goote eega jaartii tee taate. Ani hanga biyya kana dhufe ani hanga biyya kana dhufeetu addisiidha. Akkasitti illee afaan beekeetii miti. Wanti isin ta'e ani na sodaachisaa turte. Shorxaasitti waamaa nikaa narraan qabdu raqaa gaa'ela narraan qabdu akkanaan na gudeetee akkana na godhe naan jedhee si himadhee shorxaasii waama jettee guyyaa meeqa na sodaachisaa turte. Ani lubbuma kiyyaafuu sodaadhee jalaa deeme bakka. Kana hunda ammoo sagalee illee hin qabaa. Viidiyoo illee waraabadhee illee hin qaba. Shorxaasii qabsiisa. Dirqama malee na gudeete jedhee waraqaa gaa'ela narraan qabdu waan ta'eef. Shorxaasii qabsiisaa kana eega ati waan amma harkaa qabdu fidde kana siin jette moo fuduu isii waliin mana galtu siin jette. Dura jalqaba dura osoo waan kanan eegalee.
maal balleessitee jennaan akkanumaan la akkanaan siin jettu haadha manaa ta'e akkanaan siin jettu dhugama baasi wanni siin jette maal akkanumaan naan jette akkanumaan dhabnee jennaan isii dubbachiisa amma isa argaartanii isii dubbachiisa rakkinni jidduu bar dhageeffadha jedhana ka dhugee hin amanin dhugaa hin amanuu jetti Oromoon argaa jirtani waa hundayyuu jechuudha rakkinni inni isii irraa qabu yoo jiraate ati maal amanuu edda rakkinni inni isii irraa qabu yoo jiraate maal inni ni ulfooftee ji'a 8 erga ulfooftee ji'a 8 geesse itti himte erga itti himte boodatti biyya gali jedheeni biyya galuu ditti kanumaaf ilmoo ofii hin waakkate ammallee bar biyya haa galtuu jechuu jira bar gaafa biyya galte ilmoon hin waakkatamtuu jechuudha gaafa isiin Dubaay hin gadhiiftee galte jechuudha malee bar ilmoo waakkanni amma osoo ilmoon gara Itoophiyaa galtee ni amana sinii galee mataa fi barbaadaan jechuudha. Bakka argaa jirtanii miti reqaa namni ilmoo ofiitti namni tokko eessa gali jedhaan shinti beetii keetti moo fuutee galtee fuutee abbaaf haadha biratti hin galti moo eessatti hin galtii galii jedhaan yeroo galii jedhuun kan akkasitti yaaduu qabdani bar eessa galii jedhuun itti jira akkana dhiisu ol deebisa akkana dhiifamuu qabu olaa deemu ol deebiidhaan injira kun ogasii keessa jira abbaa manaa abbaa manaa haadha manaa irraa dirqama qabamuu hin qabu lubu kookeeti an nama guddaadha cakas abbaan qorsoma nama guddaadha walaa kabanyulle namni kalman walii dubbata kalman walii dubbatan dhaggeeffadhu ambar biyya san keessa tokkoffaa mujatti tuyyuu dayyuusa sinii galee jira lagartanii miti tokkoffaa mujatti matuyyuu haadhuma isarraa ulfooftetu dayyuusa odoo isiin dubartii jirtu taateeti waajjira poolisaa fudhattee ilmoo kana qabattee suuraa isaa qabattee dhattee iyyite isaa fi isiillee walitti qabanii biyya galcha isaa fi isiillee walitti qabanii fuudhanii biyya galcha isii dayyuusa argate inni amma akkana dhiifama waliin waan fi kaawwata kan barbaachisu atti jettee waajjira poolisaa dhattee waajjira poolisaa dhattee ubu jettee iyyiti suuraa isaa qabattee siif isallee fuudhanii biyya galcha siif isallee yoo waan godhu dhabe seerri Dubaay siif isa fuudhee biyya galcha sii galee chaansi nati qabdu takkittiin takkaa fi takka tan luqaatu akka gogorre wannootitti jechuudha kormaa lukkuutitti ciiftee ka'u batattiftee ka'u malee waan faayidaa hin qabne jechuudha akka dubartii filtarii kaattee deemturraa ulfooftee ati jechuudha intalti abbaaf ardaa qabta abbaaf ardaarra dhalatte kan akka isaatti ji'a 9 guuttee dhalatte inni sitti ulfeessee Dubaayin keessa tabiraa wajjin nagayaan taa'uun sheemiidha wallahi billahi sheemii guddaa isii dayyuusa argate jechuudha isii waa sodaattu argate malee waan takka wallahi billahi isii dayyuusa argate isii waa sodaattu kanu abbaa qorsoma maa bu'e gurbaan kun amma maa bu'e itti bilbilanii bu'e jedhanii kan dayyuusan akka isaan dubbiin tuni waan guddoo taasisa amma qabdii godhee amichoo ka jedhu kana galchaamee obboleessaa dawwalaa jira jedhimate poolisoo sodaatee badnee Kami amichoo itti fakkaatamu isi jedha Kana bar Dubaayin keessa seerri hin jiru namni seera beeku hin jiru Dubaayin keessa amichoon kaminni amichoo wayitu argaa hin jiru Dubaayin keessa nama sa'aatii kan osoo Dubaayin keessa jiraate likkii isaan argate likkii isaa isiin ofirraa baatee karaa ofirraa kana wayii jireenya biraa wayii hin jiraattu ofirraa baatee qatti jettee waajjira poolisaa dhaquudha ilmoo qabattee suuraa isaa qabattee na ajjeesuudhaaf na barbaadaa jira lubbuu kan keessa keessa jedhee na barbaadutti jira bakka afaan arabii isa caala beekti isa caala akka barbaaddee himachuu dandeetti kan ilmoon
amma waliin nagatee na ajjeesuudhaaf na barbaadutti jira. Lubbuu kiyya na baasuudhaaf na barbaadu jira jettee waajjira poolisaa dhattee himachuu. Tansiin biraan jiru. Karaa biraatiin isan argattu. Karaa nati isan argattuun tokko yoo jiraate tokkoof tokko kana qofa. daa'ima didaara amma daa'ima didaara waaqataan jiru. Daa'ima osoo fuutee biyya galtee ni asgeessee ittiin daawwattuu mitiiree dalagattee harkaan qabduu muree bara. Ani fi kana tokkoo kiyyaa kan michuu jedhu kana ol galchan. Akka magaalaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam naga walte jir. Jira gara. Naga taatan hundi keessan taati wallahi waddu is targada ture maal godha ajootu du soosin mbule taasoo barbaade ture. Dhimma manna sirratti taasana kana qoosa godhe uma guttiin dandeenye yeroo san ture sila. Kanaafi amma akkana jedhee waliin cimne ni jikooti yumi dhamane isiyu maal jedhee kadhamanne ubii kooti dubbise sigale yeroo inni jalqaba biyyaasi isa midhatte san qarabtee fidde akka meeshaa sanitti dubbiseeni guyyaa lama akkanatti haasa'e qajeele naanaasuu dide ilma cufatee bade kanaaf asuma jala jira dhagaara jallataan akka isaa kawwata akka hin beekne jallisee isii ilma wali asi dakkisiisi wallaahi yoo dhaan jiraatte inuma galti yookaan ammoo asii as keessa keetiin dalagattu kan ammoo itti yaadu dhufu. Wanni beekamu qaba sii galee ishee ilmoo kiyyaa yuu miti raasaa miti bakka seerraa fittee hirree hin beeku jedhu afa ol guutatee amma sirratti haasa'ee yoo jira yoo dhagaa jira deebisa waan itti haasa'u qaba. Akkuma haati baata jette isii horii hin geenne argatee galee horii afaan hin qabnu bifa namaa uffatee argatee akka dheessa baatee malee kun hin turu furmaata hin argata. Garuu itti nyaadhu dhugaa asuma keessa jirta dhagaa ol gurra sin qadaanne as keessa jettee dalagattee nyaatu atillee isii akka rakkoo kana rangeette kana gurra si calamu. Digale isii tatu intala taate fidee taate intalaan taateef ilmoo dhalchee gad. Waan deemamu taa'e deebisa. Suura dhageeffadha. Suura isaatii fi lakkoofsa isaa isinii kennaa namni seera beektan. Imbaasii Itoophiyaadhaa kan biyya Dubaay keessa jiru beektan. Mucayyoon tun lubbuu fajjeessu dhageeffadha. Dhageeffadha. Mucayyoon tun lubbuu baasu deemaa akkuma isin gorsan kanaa miti. As keessallee Agartanii amma ilmoo kana qabattee ani makiinaa jala seenaa jechuu deemaa jirti. Isiniif galee warri Dubaayin keessa jirtan waan kana yoo irratti hojjettan gurbaa donqooroo kanaa miti ka kanaa oliyyuu seera jala oolchuu dandeessa. Ka kanaa oliyyuu jechuudha. Warri Dubaayin keessa jirtan imbaasiin maqaa Oromootiin Dubaayi keessa jirti. Gurbaa kana yaa amanee isii kanaa waliin jiraachuu yaa ammoo ilmoo kanarraa fudhatee isiin tun akka dalagattu gochuu kana hunda godhuu danda'a. Warri Dubaayin keessa jirtan jechuudha. Imbaasiin Dubaayin keessa jiru seerri Dubaayin keessa jiru waan kana godhuu dandeessa. Yoo hadharrallee ta'e karaa keessaatiin na dubbisaa irratti hojjannaa gurbaan kun qabamee hallayyaa keessaa dhufe sanitti deebi'uu qaba. Hallayyaa Itoophiyaa keessaa dhufe sanitti. Wallahi mallaqa waan na barbaachisu waan barbaachisu natti Aidi isaalee nabira jira. Sigale? Waan barbaachisu yoo mallaqa barbaachise mallaqa barbaachisu natti Kanaafina amma sirratti haasa'u yaa wiidhaa. Okii yaada gahee amma maal si fakkaate hundaa oliin emireetii Nama jarana yoo kadhatanii dide yoo warwaatanii dide kadhaan barbaachisu isin jedhama. Aluude haga ofiin beene maal godhuu kadhatan tun aluude dhaabar nam tun aluude dhaabar nam tun aluude dhaabar namni Isin argaase guys namni seera beeku namni naannoo inni jiraatu beeku namni kun nama mattaa'uu qaba nama waraqata seeraatiin biyya keessa jiru Dubaayin keessa waan akkanaa kana irratti gaafa waliin gargaarre